عليكم يا جماعة الخير كم جرت يا متورم فيا كيف سني جرى ورينا من تيور ورينا واقف فتاة ورينا مسلمة لا كم جرت فيا كيف سني بقت سنين كان ويا كم جماعة في جالة ويا جماعة راتي جرى كم جرت بقى كان سجلتني أنا أعرف سنين جرى أرى أبي بريدو تكسني في أفان كيس سنين أبي بريدو أكتا وأنت لك أي بتشوف قوات ودم دي سنة كسنجل سنجل فتشورا appiin kun maalidha? Appii afaan keessanitti afaan Ingiliffaa haa ta'u, afaan Hindiyaa haa ta'u, afaan Arabiffaa haa ta'u, afaan Amaariffaa haa ta'u, afaan wallaaltanii afaan Oromootti jijjiiratu barbaaddan karaa gabaabaadhaan isiniif fidee dhufeetiin jira. Appiin sun kunooti akkuma agartan kunooti. Ani iskiriinshuutii isaallee godheetiin irratti fayyadamachuudha akkuma agartan kun isuma jechuudha kan iskiriinshuutee asin xiyyaa akka kun laal kan madeemtu jechuudha. Dalakati la barreeffama illee barbaade jijjiiruu dandeessu jechuudha afaan Oromootti isiniif laal. Aappii irratti isiniif jijjiiruu danda'a waan intarneetaa dhiisaati jechuudha. Aappii fuulaa isiniin garagartanii jirtanii. Odeeffannoo dabalataatiin akkuma aappii kana akkamitti buufanna jechaa jettan taate immoo kunoo xiyya kana isin agarsiisa. Amma kunooti akkanatti amma pileestoorii jala akka seentanii ani kun akkuma buufadhetti oopin jettee taate haay tiraansileet kan jettu kana barreessitanii jennaan. Akkasitti isiniif bu'aa oopin gad gootanii kunooti ka'an asirratti. Akkuma odeeffannoo dabalataa asirratti argachuu ni dandeenya. Appiin sun meetti hojjechuu dandeessan taate kunooti. Aappii baay'ee tokko namatti toltu jechuudha. Kunoon amma asirratti akkuma agartan afaan Ingiliffaati asitti afaan Oromoo jedheetiin jira. Amma karaa gabaabaatti illee fideetiin kunoo akkasiniif galuuf akkuma isin achitti fayyadamtan gizumatti tuqxan san maal raawwatan amma xiyya kanallee kanuma saarraan akkasitti fayyadamuu jira jechuudha. Kunoo aappiin bakka kana jirti bakka suuraa mallattoo namaa fakkaatu kana gizee eega tuqxan kunoon isin asin jalqaba oonirra naata'ee jira jechuudha taa'ee jira. Akkamittiin akka afaanitti jira nama dubbee deebiitiin feesbuukii jala seenee isin agarsiisa. Karaa fagoo hin deemu jechuudha. Ilaalama feesbuukii jala seenaa. Laalaa wajjin. Nama afaan Ingiliffaa barbaanna. Maacinqiidhaan na jenneeti. Akkaataa isiniif galuuf naafis galuuf. Baay'ee dubbiseen fayyadamu hedduu itti bu'aare waan kana. Maaliif afaan kiyyaan gizeen afaan Ingiliffaa kun baay'ee na dhibaa beekanii. Diskonnektii sana ilaalama afaan Ingiliffaa kun waan na dhibuuf jecha afaan Oromootti deebisee waan tokko barsiisuuf hedduu isaan itti gammadde baay'ee kan hin duraan barumsallee barsiisuu barbaadu afaan wallaalee kan hin dhiise. Egaan afaan kiyyaan afaan kootiin waan nama barsiisuu na mijataa ta'e tokko waan argadheef hedduun itti bu'aare. Amma gaa walumaan dhufna kunooti xiyya sanas kaadheetiin jira. Amma isuma sanii as fuudha. Ageessitti nama farda kunoo. Daqiiqatti na jijjiira jechuudha. Yeroo rakkoon nurra ga'u yeroo baay'ee akkaataa jireenya namootaa kan wajjin wal bira qabamuu yookiin baduu danda'a jedha. Dileetti ta'uu danda'a jechuudha. Innis waan biraatii miti. Ammas kan biraa barbaaduu dandeenya. Ammas akkuma yoo isin shakkii qabaatan kunooti ammas amma afaan kana keessa kun maal jedhama amma kun maal jedhama afaan Oromootiin jema ilaalame barbaadu jira xiqqoo afattuu fi dandeenya leesh ejansi maaliif didde akkuma argaa jirtan na jijjiiruu maaliif akka dandeenye afaan kana jijjiiruun isaa kunoo guutummaatu jijjiiratu hin danda'amu malee akkamitti hin dandeenye kunoo argaa jirtan na jijjiiree jira moorii baasuu barbaadeetti dhiifama amma naaf baasee jira kunoo yaanni isaa beekamuu itti ilaale. Kunoo akkuma argaa jirtan kan akkatti na jijjiiree jira jechuudha. Kana kaasee isin agarsiisuu hin danda'a kun akka guutuutti barreeffama guutuu naa fide jechuudha. Baadoomii keessa kan jiraadha. Ana wajjin hamma tokko ija jabinaan nyaadhu jedha.
akkasii kun afaan kun gurguruun akkasitti jijjiiratu wanni galgala isaatiin jijjiiratu hin dandeessan jechuudha. Ammas kun galgala kana akkasitti gisee gadda bartanii amma galgala sana akkasitti agartan ishee kana akkasitti jijjiiratan tokkuma jechuudha. Jechuun kun jechuma tokko ibsaa waan ta'eef eegaan baguma afaan keenyaan nu dhufee jechuudha cinqiin barbaachisu. Kanaafuu baay'ee itti gammadan itti bohaartan jedheetiin yaada. Ammallee bakka walaaletti irra deebiidhaan bakka isiniin galatti yaadachiisuu dandeessanii. Ani appiin kun baay'ee appii kanarraa jaaladheetiin jira itti bohaartan itti gammadan jedheetiin yaada. Warreen egaa subscribe fi like share nu bira dhaabbatan galatoomaa jenna. Egaa warreen immoo miidiyaa kiyyaaf haaraa taatan baay'een isaa namoonni miidiyaa kiyyaaf haaraa taatan naa fi miidiyaadha maqaan miidiyaa kiyyaallee like subscribe share comment gochuudhaan hiriyoota keessan biraas nu gaa subscribe gootanii immoo akka nu guddistan abdii qabna. Subscribe like shareedhaan jajjabeessaan jedha. Barnoota biraatiin nagaa walitti deebinutti turtii gaariin siif hawwa. Insinchaa akkasuma warreen like share subscribe gootanii jirtanillee akkuma raddeebitiin laabuudhaan viewudhaan nu bira dhaabbatan like gootanii share gootanii hiriyoottan keessan biraan nu dhaqqabsiisaa jenna. Kunooti kana akkasumatti ammallee barumsi guyyaa guyyaan barumsi nama dhufa jechuudha. Kan beektu rakkoon hin jiru. Ilaali itti fayyadamiiti hiriyaa keetiif kan beekneef dabarsi. Sa'aati itti teessee isa agarsiisuun sitti ulfaatu viidiyoo kana gabbuuste yoo ergite rakkoon qabu viidiyoo kana laayik goote yookaan akkanumatti liinkii isaa sheer gootee fi kan hin beekneef yoo barsiifte irra caalaadha jechuudha. Egaan hojiin akkaataa isin itti buufattanuu isin agarsiisaa liinkii isaa asuma yuutuubii kiyya jala diskiripshinii kiyya jala isin kaa'eetiin jira achi gattuquudhaan diskiripshinii kiyya jala argachuu dandeessu jechuudha. Hedduu baay'ee namatti tolu waan ta'eef akkuma gattuqxaniin diskiripshinii kiyya jalaa ni argattanii jechuudha. Akkasitti liinkii sana gattuqxanii argatanii buufattuu isin jala egaan hordofaa baay'ee isin fayyadaaf kun.